Jireenyi carraa miti bu'aa carraaqiitii malee jireenyi bara kanaa baay'ee wal hahaadha. Akkaataa ittiin jireenya mo'annus dhaabbanni idileedhaan barsiisu hin jiru. Hunduu jireenya isaa injifatee mo'ee gonfachuuf jireenya waliin qabsoo hin goolabamne gaggeessaa jiraata. Nyaachuun, dhuguun, uffachuunii fi qabsoon ala hin argaman. Namni qabsoo kana qabsaa'uu sodaatee irraa deebi'us hin jiru. Yoo dhiisee taa'e inni gabaabumatti addunyaa lakkiseera, haa ta'u malee akkaataan itti jireenya irratti qabsoo gaggeessan namatti garaagari. Kaan waanuma haraaf qofa qabsoo gaggeessa. Kaanis isa boruu ilaalee ifajiisaatti cicha. Waanuma kamiifuu namni jireenya isaa injifatee jiraachuu fedhu akkuma humnasaatti dhama'uu qaba. Jireenyi carraa lootarii osoo hin taane bu'aa carraaqii ifajeetii waggaa tokko keessatti wantoota jireenya keessan akka jijjiiraman godhan hal. Iyyakuu dhiisii guyyaa guyyaan hammam akka carraa qabdu dinqisiifadhu labo. Kobhumaa hamachuu fi adeemsa keessa of kalaquu 3. Namoota humna gaarii jireenya kee keessatti hin fidne nagaadhaame 4. Ogummaa horachuu barbaadu tokko filadhuutii isa guddisuuf carraaqii kee hunda godhi 5. Galma kaateef waadaa galtee gonkumaa of duuba hin ilaalin 6. Miira kee guddisuuf guyyaa guyyaan dafqi 7. Fuulduratti kufaa. Dogoggora hojjettu hunda irraa baradhu.